Waajjirri barnoota bulchiinsa magaalaa Adaamaa Moosaajii galmee barattoota bara barnootaa 2018 fooluu irratti ogeessota manneen barnoota mootummaa fi dhuunfaaf leenjii hubannoo cimsuu kenne. Barnoota qulqullina qabu lammii hunda biraan ga'uuf teeknooloojiitti dhimma ba'uun murteessaadha. Bu'uuruma kanaan waajjirri barnoota bulchiinsa magaalaa Adaamaa Moosaajii haaraa galmee barattoota bara barnootaa 2018 fooluuf ogeessota manneen barnoota mootummaa fi dhuunfaaf leenjii hubannoo cimsuu kennamaa fi kan jiru ta'uu itti gaafatamaan waajjira barnoota bulchiinsa magaalaa Adaamaa Obbo Darajjee Tasfaayee ibsan. Orienteeshiniin amma nuti kennaa jirru kun galmee irratti waan haaraa osoo hin ta'in daataan keenya yeroo yeroodhaan dijitaalaayizdii ta'aa waan deemuuf bara baraan wanti fooyya'aa dhufu sana irratti immoo manneen barnootaa keenya hubannoo qabaatanii ragaa kana onlaayinii sanitti akka galchaniif orienteeshiniin kun kennamaa jira jechaadha. Kanaaf akkuma isinis ilaalaa turtan moosaajiin keenya dijitaalaayizdii akka ta'uuf galmeen barattootaa kun onlaayinii galaa. Onlaayinii kan galu kun ammoo bifa lamaan galaa jechuudha. Tokkoffaa barataan nuti amma galmeessinu kun lakkoofsaan tempileetiidhaan onlaayiniidhaan guyyaa guyyaan galaa. Itti aansee immoo barattoonni nuti lakkoofsaan amma galmeessine kun maqaadhaan akkasuma sarvariirra galaa jechaadha. Kanaaf ragaan sobaa akka hin dhufne, ragaan dogoggoraa akka hin dhufneef xiyyeeffannaa akka argatuuf leenjiin amma nuti kennaa jirru kun darbee darbee ragaa irratti ammallee rakkoon mudataa ture jecha nurratti. Kanaaf galmee yeroo jalqabduu fi galmeen booda immoo educational management informationiin ragaan barnoota waliigalaatiin waraqaadhaan gaafa galu ragaan wal dhawaachaadha. Isa dura fudhattee irratti dabalee dhufa yookaan dhiiraa fi dubara wal dogoggorsiisee dhufa. Kun ammoo rakkoo hoggansi keenya daataa hogganuuf xiyyeeffannaa kennuu dhabuurraan kan madde waan ta'eef har'a immoo kanarratti namni hubannoo qabatee hubannoo qabachuu qofa osoo hin ta'in sirni itti gaafatamummaatis barreeffamaan amma leenjii kana keessatti barraa'ee taa'eera jecha namni ragaa sobaa kenne ta'ee jee ragaa dhokse ragaa kana waliin dha'ullee sirna itti gaafatamummaatis akka qabu leenjii of keessatti hammate waan ta'eef orienteeshiniin irraa kennaa jiru kun nuuf baay'ee murteessaadha jechuudha. Akka waajjira barnoota magaalichaatti qophii barnootaa bara 2018tiif ganna kanaa hojiileen gurguddoon hojjetamus kaasan Obbo Darajjeen. Bara 2018tiif hojii boqonnaa qophii keessatti hojii babal'aas naannoo manneen barnootaa mijataa gochuuf hojii babal'aa hojjechaa turreerra jechaadha. Kanaan manneen barnootaa keenya hawwataa gochuuf istaandardii manneen barnootaa fooyyessuuf daree dabalataa baay'ee hojjechuu dandeenyeerra bara kana. Daree suphuu barbaachisu baay'ee akka suphamu taasifneerra. Teessoo barataa haaraa akka hojjetamu taasifneerra. Teessoo barataa baay'een akka suphamu ta'eera. Gabatee gurraachi haaraan kan dulloome immoo akka haara'amu gooneerra. Kanarraa kan hafe immoo naannoo manneen barnootaa keenya magariisa akka ta'aniif ganna kana keessa biqiltuu nyaataa manneen barnootaa qabnu keessatti naannoo biqiltuu 15,000 ol kan nyaataaf oolan akka dhaabaman hojii babal'aan hojjetameera. Manneen barnootaa keenya immoo dallaan isaanii kan jijjige dallaan isaanii deebi'ee akka suphamu dallaa kan hin qabne immoo haaraallee akka hojjetamuuf hojii babal'aan ganna kana keessa manneen barnootaa keenya keessatti hojiin hojjetamaa tureera. Bara barnootaa 2018 akka magaalichaatti manneen barnoota mootummaa fi dhuunfaa keessatti barattoota 200,000 fi 15,000 ol barsiisuuf galmeen barattoota hagayya 26 bara 2017 irraa eegalee haga qaammee 5 bara 2017tti kan gaggeeffamu ta'us kaasan. Guyyaa irraa immoo orienteeshinii nuti kennaa jirru barattoota bara 2018 simannee barsiifna jennu akka magaalaa keenyaatti isaan sana akkam gooneeti gara galmee onlaayiniitti finnaa kan jedhuudhaaf orienteeshinii kun kennamu akka magaalaa keenyaatti mana barumsa bu'uura boruurraa kaasee hanga sadarkaa lammaffaatti bara barnoota 2018tiif barataa 200,000 15,000 fi 961 galmeessinee hin barsiifnaa jennee kanatti xiyyeeffannee karoorfannee hojjechaa turre. Kanaanis galmeen keenya guyyaa irraa kalaandara biiroon barnoota Oromiyaa gadi buuseen manneen barnootaa keenya hunda keessatti jalqabeera jechaadha. Barnoota qulqullina qabu lammii hunda biraan ga'uuf teeknooloojii yeroo barbaadutti dhimma ba'uun murteessaadha kan jedhan Obbo Darajjeen ogeessonni barnootaas leenjicha sirnaan hordofuun hojiirra oolchuu akka qabanis dhaaman. Maatiin barattootaas guyyoota galmeef jedhame keessatti ijoollee isaanii gara mana barnootaa erguun akka galmeessisanis ergaa isaanii dabarsan. Galmeen barataa kun har'a 26 irraa eegalaa gaafni xumuramu qaaqmee 5tti xumuramaa jechaadha. Kanaaf qaaqmee 5 booda galmee barataa wani jedhamu jiru. Kanarraa kaasee hoggansi as jiru kanaafis kallattii nuti kenninu maayirrattis
barataa kana kakaasnee maatii kakaasnee qirqirsinee mobilaayizeeshinii cimaa hojjannee guyyaa taa'e kana keessatti galmee keenya xumuruudhaaf maatiin barataadhaa ijoollee isaanii gara mana barnootaa akka ergan hoggansi sadarkaan jiru caasaa uummataa sadarkaan argatu hubannoo kana kennaa fi galmeen kun yeroo taa'e keessatti akka xumuramuuf keessattummoo caasaan barnootaa keenya kan magaalarra jirus kan kutaa magaalarra jiru supervaayizaroonni dabalatee daayirekteeronni keenya manneen barnootaa keessa jiran barsiisonni keenya xiyyeeffannaa olaanaadhaan guyyaan bara kana nuu kenname adda guyyaa hagayya 26 haga qaama 5 qofa waan ta'eef guyyaa kana keessatti immoo barattoota 200,015,961 kana galmeessinee keessaa bahuu waan qabnuuf miira kanaan cichoomnee hojjechuun nurraa eegama waan ta'eef